በቃሽ እንደዚህ አንድ ነገር እንዳይደግምሽ እሺ ሰይዶ በጣም አመሰግናለሁ አዩ ሰይድ ብቻ ምቲ አናዋርስ ወቢን ለስትርፈተ ጀራ ጀራ ለዲ ፈመጋፈዱ እንደሳኔቱ አናዋር በጣም ይቅርታ በጣም እኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው አዩን አርገምት የሙኑቲ ዱጋ isinitti himnu jechuudha የሙኑቲ ዱጋ jirtu isinitti himnu kijibdoota ni kijibdani maaloo marro wanti isin jedhani hin jiru jechuudha maal jettire amma ayyuun maaliif hin badee maal sila ta'eef ni jette tanuma qofa naaf hima please tanuma qofa naaf hima maaliif hin badee jette maalan isin hin jedhani viidiyoo dheengadda hojjedhe irratti waa malee manni naaruu jedha oromoon kuni mammaaksa oromooti jedhe wabiini maal isin hin jedhe dheengadda ayyuun gaafa dhuftu harka kootanan deeffadhe jetti amma yoo ishiin kana hin jedhin mucattii sun maal jette naan jedhaa isin hin jedhe moo hin jenne dhugaa jirtu naaf hima dhugaadhuma jirtu jechuudha ani waan hundasaa gaafadhee qoradhee eessa akka ishiin jirtu ani sagalee isin hin baasu jennaan bara yoo dhugaa ta'e sagalicha baasinaan jettanii hiriyyaan tiyya sun illee jechuudha dhugaadhuma jirtu dubbatte mucayyoo sun dhugaa jechuudha dhugaadhuma jirtu dubbatte sagaleen isiin naa ergites kanuma dhugaate jechuudha ishii shakkee anillee deebi'ee raawwadhee jira ababbalee isiniin jechuudha gaafadheen naa himanii jechuudha dhugaadhuma jirtuudha gaafa nuti dhufnee dhugaa jirtu isinitti himnu kijibdootaadhuma jettan nagaan isiniif haa ta'u akkam ooltani akkam jirtani fayyaa keessanii nagaadha miti an nagaa kooti galata rabbi odumaan viidiyoo wabii ilaalaa jiru viidiyoo Saidoo bu'e amma kan wabii dhumutti hin deemu jedhe sana wabiinis gorsa bareedduu wayii nuu kennaa ture isa dhaggeeffadheen dhaqe gaafan dhaqu buna danfisaa jirti marre immoo ganama hiccitii jabduu takka waan isinii himuu qabaa isinii jedheetiniin ture viidiyoo ganama hojjedhe irratti akkasumas hiccitii ayyuu faana ani kana dura haasaa ture hunda isaa wabiidhaaf sheer godheetiniin jira waan ani wabiidhaaf sheer godheef maaliif dirqama waan sagalee sana wabiin dhaggeeffatuu qabu yookiin immoo waan sagalee sana wabiidhaaf erguu qabu dirqama jechuudha sababni isaa maanni wabiin waan sana dirqama irraa hubachuu waan qabu qaba waan ta'eef jechuudha ayyuun akka isiin har'a gara mana Saidoo deemtee yookiin Saidoo dhiifama gaafattuun durmaan durseetii irraa beeketinan jira waan ta'eef jechuudha ani isaan dursee gadi bahee hin dubbadhu jedhee tanaan malee waan hunduma isaayyuu nin beekaa dhageetiniin jira quba irraa qabaa jechuudha so yoon ani immoo gadi bahee waan akkanaati jedhee isinitti mee dhugaadha jettanii narraa fudhattan sababa kan ta'eef callisee jechuudha viidiyoon ganama hojjedhe irratti namni akka namni amantan hin jirtanii akkasuma viidiyoon sun hin ilaalamnerreedha jechuudha so ani garuu dhugaadhuma jirtuun isinii dubbadde sagalee hunda isaa gara wabiitti sheer godheetiniin jira wabiin immoo sagalee sana dhaggeeffate sagalee sana irratti deebiin inni naaf deebisellee ni jira deebii sana immoo isiniif fida jechuudha waan na fidhes haa ta'uti namni tokkos namni lamas yaalaalu dirqama wanti sun gar miidiyaatiin jalqabni waa'ee kanaa gara miidiyaatiin jalqabe waan ta'eef dirqama immoo xumurri isaas garuma miidiyaatiin xumuramuu qaba waan ta'eef kanaaf iyyuu sagalee wabiin deebii naaf deebise walii galtee yookiin immoo deebiin keenya dhumarratti maal ta'e kan jedhu akkamittiin gargar baanii wabii faana egaa sagaloota sana itti ergee wabiin akkam deebii akkamii naa deebise hariiroo maaliitii isa keessatti kan argame yaada maalii naaf kenne yaada maaliitiin wal biraa deemne yookiin immoo wal gaggeessine kan jedhu egaa namni tokko gaafa waliin haasoftee nama innaa gargar baatu dubbii ijoo qabdi mitiiree dubbiin ija qabdi jechuudha ija ishii sanarratti dhaabatta ija ishii sanarratti jechuudha walii galtee wanta akkana itti raawwatte walii galtee xumuratte jechuudha dubbiin sun akkamittiin ija godhattee raawwattee xumuramte kan jedhu sagalee dhumaa isinii fi waraaba guyyaa boruu viidiyoo jechuudha har'a gammachuudhuma ayyuun mana Saidoo dhattee raawwattee osoo Saidoo mana hin jiraatin manatti seentee hiriyyaa isaatirraa qulfii fudhattee mana seentee buna danfistee faa gootee akka dubaraatti jechuudha argitanii faa gootee findigdetti gootee mana eegdee gaafa isaan dhufanitti mushurraa taatee akka haaratti fuula ishee shaffanattee isaan eegde jechuudha so hedduu takka waan namatti toludha micayyoon kuni goota jechuudha jagnaadha goota jechuudha
gootaan jedhe barammas irra deebi'e gootuman jedhaan ammayyuu maaliifi bakkee isaan madeessan sana jechuudha. Madaa isaan madeessan sana deebistee isaan madeessite isiinis jechuudha. Eentumee akkanattiin kana yaaddatee raawwatee eentumee akkanattiin kana yaadee harka akkanattiin ofirraa deebisaan jedhe baran. Eentu akkanattiin ofirraa deebisa. Goota malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate hin gooteefi dhugaa rabbi hinuma gooteefi malee hin machi shabboo sittaa tolu dhugaa sittaa tolu siin jedhe bara. Ani durumayyuu quban irraa qaba garuu maal gochuudhaaf akka isheen deemte maal gochaa akka isheen turte sagalee isii dursarraa kaasee jechuun ani yoo isiin anaaf naaf eeyyamte sagaleen isii sun akka gara miidiyaatti ba'u naan jette isiniif fida jechuudha. Dhugaadha sagalee sana isiniif fida jechuudha. Dursarraa jalqabnee yeroo sargiin hin ga'in irraa jalqabnee kan waliin haasa'aa turre marii maaliitirra akka turre aniifisiin sagalee sana isiniif fida. Already wabiidhaaf ergeetiin jira wabiin waa hunda isaa dhaggeeffateera jechuudha. Seenaa dura darbeen dura hunda isaatuyyuu dhaggeeffatee jira. Isarratti gamaggamee deebii muraasa naa deebisee jira. Ammallee waan asii himuu qabaa yookiin immoo waan gara miidiyaatti baastee himtu waan si ergu qabanaan jedhee jira. Isallee direct isiniif fida jechuudha waan naa hime sanuun. Kana hundumaayyuu isin yoo akkana jedhee isinitti kijibduu afuuftuu naan jechuu dandeessanii jechuudha. Ani dhugaadhuma jirtuun isinitti himaa jira. Waan kaleessa darbirratti ilaaltanii raawwattanii soba isinitti fakkaatin dhugaa jirtu jechuudha. Karaa dhugaatiin isinitti deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif ani wantoota kaleessa darban hunduma isaa keessaayyuu dhugaa isaa isinii himuudhaaf deemaa jira jechuudha. Dhugaa isaa isinii baasuudhaaf deemaa jira. Dirqama immoo dhugaan isaa ba'uu qaba. Dhugaan isaa mul'atuu qaba. Waan mul'achuu qabuuf qabu wantichi isaa waan ta'eef jechuudha. So ayyuu teenya wiilkaansiin jennee jira baga nuuf dhuftee baga deebitee galtee seedoo keenya guddaa galatoomiyaatilleedha. Egaa yeroo duraatiif xiqqoo jettee turte tan carraaqartee turte garuu immoo simattee jirta fudhattee jirta hammattee jirta just namatti tola. Namatti tola jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka namatti tola. Sinitti haa toltu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka hin gammade. Wabiin egaa itti dhaga'amee jira wabiidha. Maaliif itti hin dhaga'amne wantoota inni irraa hin beekne takkatti waa baay'eetu jedhameeni waa baay'eetu sarraa ga'ee sababa isheetirraan ka'ee jechuudha. Seedoon waa baay'ee irratti yaadee jira. Hatta hanga itti wantoota rasaasa adda addaa itti fudhatutti ga'ee jira jechuudha. Yaada baay'een irratti yaadamee jira. Wantoonni baay'een jedhamee jira. Wanta inni hin beekne takkatti waa baay'een jedhamee jira jechuudha. Garuu immoo kan kana boodatitu caala. Waa hunda keessayyuu kan darbeerra kan kana boodatitu caala wanti hundumtuu jechuudha. Ayyuu teenya baga nagaadhaan deebitee nuuf galtee waan nan fayyaa ta'uu kan keetii akkasuma immoo deebitee dhuftee waan nan immoo seedoon simachuudha. Inni simachuun baay'ee takka nama gammachiisa. Baga simatee baga gammaddee baga nagaadhaan nuuf dhuftee si jaalannaa si kabajnaa haala kam keessattuu nagaa fayyaa nuuf qabaadhu nagaa qabaachuu kee barbaannaa. Amma tokko namoota baay'eetti yaada kan itti ta'e namoonni quba si qabanii gara maatii keetiitiinis ta'ee akkasuma garoota garaagaraatiin karaa baay'eedhaan namoonni quba si qaban jiraachuu danda'anii akkuma kan keenya kana. Namoonni quba si hin qabne immoo yaaddoo hedduu takka keessa galanii baay'ee dhiphatanii mucaan kun silaa lubbuudhumaan ni jirti silaa maal taate maaltu ishee mudate maaltu silaa achitti dhaqeetu isii fuudhee manaa baasee wantoota baay'eetu jedhamee ture. Akkasuma seedoon immoo guyyaa viidiyoo waraabu rifeensa wayii lafaa fuudhee raawwatee sireerraa rifeensa fuudhee rifeensi kun rifeensa ayyuuti jedhee akkasitti rifeensitti qabatee yommuu rifeensa irraa dubbatu arganii namoonni baay'een waa'ee rifeensa sanaatti tirree dubbatanii turanii. Anillee rifeensa sana akkasitti ilaaluu isaa argeetu nun ture. Sila isheenoo sireerra hin geenye akkamitti rifeensi sireerra dhaqe kan jedhu namoonni baay'een irraa dubbatanii turanii. Akkasuma immoo gaafii nama baay'eetti ta'eetii ture. Anillee hamma takka gaafii natti ta'e waan kana garuu irraa hin dubbanne maleedha. Namoonni baay'een kan irraa dubbatan hin jiranii. So wanti sunillee hedduu takka gaafii keessa nu galchee jira. Akkamitti silaa wanna ta'e achumatti gartee deemtee moo fudhatteetuma deemtee rifeensi kee akkamitti sireerra dhaqee kan jedhu gaafii nutti ta'e xiqqoo asumaan aansatti jedha barbaachuu barbaadee tanani waa'ee kan kanaa
كنافية ولكن ما هون ركيسة تو بجنا قاعد نوف رفته بجنا قاعد نوف ديبته ويلكم سنجن نزرة كنام بودا مويو وانت براي عديرا وانت شرب رارود بديرا وانت أمس يلا ولك جته هم بديني وان قبل تكنيت مبرت هاي وانت جروان سيارة كجرو وان انجر صوته مو درك أما هن قبل سنجر أيام بولتي تيا قالي ልክ ብዬ በቃ ያን ነገር መመለስ አለብኝ ብዬ ነው ያሰብኩት። ተቆጭኛለሽ እንዴ? እኔ የሆነ ነገር ልናገር ሲባል ቁጣ ነው በቃ ሁሌ ማለት ነው። በቃ እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ። በቃ አይለመደኝም። እኛ እኮ ችግር የለብንም ይቅርታ እንችላለን። ግን ከኛ ደግሞ ትልልቅ ሰዎች አሉ፣ ሌላም ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚደረግ ሊደረግጡ እኔ አሁን በጣም